hojiin isaa ajaa'ibsiisan. Gaafa ergamoonni Waaqayyoo reeffa giftii keenya maaramii kana dhaqanii deebisanii gaafa isaan dhaqaniitti kennanii Yohaannis bartoonni ijoollee Waaqayyoo imimmaan isaanii roobsaa dhaqanii gammadaniif reeffa ishee guyyaa 14 gannata keessa ture akka waan reefuu lubbuun keessaa ba'eetti utuun tortorin utuun ajaayin utuu shittaallatin hamma waan reefuu duute fakkaate bultii 14 booddee dhufee harka bartootaatti kenname. Galanni ulfinni Waaqayyo. Arra ijoollee Waaqayyoo dhaloonni addunyaa kanaa akkas jedha ani maaramiin tokko inni du'ee utuu isaatiin jaan ta'ini shittaan keenya kan nama ofirraa fageessudha. Du'aa keenya miti utuu midhaan hin nyaatin halkan 2-3 yoo bulle foonii keenyaaf namni nuti jedhee nagaan hin gaafatu. Giftiin Maariyaam garuu fooniif lubbuun gadda baateyyuu bultii 14 guutuu gannata hedeen jiraatte. Galanni maqaa Waaqayyoo. Foonni mucaa namaa kamillee hin tortora kan dubaroo garuu tortoratti sin laatamne hin tortoru. Si galanni ulfinni Waaqayyo. Kanaaf dhaloonni akkas jedha maaramiin nama foonii akka kootiti miti jedha of tuulummaadhaan lakki miti tokko miti. Egaa ijoollee Waaqayyoo yeroo kana akka waan reefu lubbuun keessaa ba'etti reeffa ho'aa argatanii dhaqanii gaafa awwaalanii jedhanii. Egaa ilmi ishee ajaa'ibsiisaadha. Daawit akkas jedhe faarsaa isaa gubbaatti duuti qulqullootaa ajaa'ibsiisaadha jedhe. Duuti maali? Duuti qulqullootaa ajaa'ibsiisaadha. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf. Egaa ijoollee Waaqayyoo yeroo kana gaafa isaan bultii 14 gaafa awwaallatanii jedhani bultii 15 akkuma ilmi ishee gaafa guyyaa 3 dhagaan irraa kaasaa utuu hin jedhin awwaalota diigee dhagaa gaggalagalchee eegdota awwaala eeganii ifa isaatiin kukuffisee teessoo isaa ulfinaatti ol ba'e durboo maaramiif hin taate. Gaafa guyyaa 3 yookaan gaafa guyyaa 16 isarra nuun kabajaa jirru kana qulqulleettiin dubaroon Maariyaam haati keenya duuti irratti aboon qabu ilmi ishee waamee awwaala lafa awwaalamte keessaa kaatee utuu isheen ergamoonni itti marsanii faarfannaadhaan galatoodhaan ililjechuudhaan utuu isheen ol baatu utuu isheen gara samiitti ol ba'aa jirtu argina. Kan argummoo eenyudha? Toomaas immoo yeroo gooftaan du'aa ka'e iyyuu hin kaanee shakkii lapheensaa waan shakkuuf mamaa ture. Achi duumessa keessatti ergamoon inni wangeela barsiiseeti akka irraa konkolaataan hin deeman. Egaa qulqulloonni yeroo wangeela barsiisaa turani duumessaan marfamee utuu adeemaa jiru ijoollee Waaqayyoo giftii ergamoonni itti marsanii faarfachaa utuu isheen harragaa gara samiitti ol ba'aa jirtu argeeti imimmaan isaatti roobse. Yaada koo jedheeni yaada koo yeroo mucaan kee ol beesitu hin arginamne siinis immoo tun arginamnaa hafnee ollee utuu sin arginamne ollee gaafa inni ba'u Toomaas jetteen ilaa obboloonni kee gara biyya lafaa jiranis akka isaan hin gaddineef hoo'u kun sabbata kooti dhaqiitii kaateetti hin gaddinaa gara mucaa ishee dhaqxeetti jedhaatti naayima. Gara mucaa isheetti ol baateetti gara eessaatti ol baateetti gara eessaa gara ilma ishee isa hundumaa jiraachisuu galanni ulfinni isaaf haa ta'u gara ilma ishee. Egaa ijoollee Waaqayyoo yeroo kana ergaa Toomaas dhufee akkas jedhe Yohaannis haati keenya yoo jedheen silaa gooftaan bartoota isaatiif haadha godhee kenneera waan ta'e isheen boqotteetti nuun ishee awwaalleerraa jedheen boollatti awwaaltan natti agarsiisaa. Toomaas garuu argee dhufeera. Yeroo kana gaafa isaanii bakka awwaala ishee
Maaliin akka kafantan akkamitti akka waaltanii beektuu edee gaafanne taasau isaan waan hundumaatti manii Yohaannisa egaa wede isheen duumessa keessatti ergamootitti marsanii galateeffachaa faarfachaa ol baateetti kunoo anitti boonyaani kafana isheenatti laatteetti jedhe galanni hundinuu Waaqayyo. Ilaalaa ijoollee Waaqayyo arra dhaloonni keenya barri keenya nuti keessa jirru kan dhaloota haadha Waaqayyoo waa'ee haadhummaa ishee fi waa'ee ulfinni ishee rakkisaa jiru. Ilaalaa dhaloota anuu maaramiin nama foonii akka kootitti jedhee lallabu jira bara keenya. Garuu qulqulleettiin dubaroon Maariyaam Kiristoos Yesuus ofii isaatii gaafa du'e Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:1 jalqaba sagaleetu ture sagaleen samiirra ture inni dhufee foon durboo maaramii uffate foonni maaramii sun kabajamaa waan ta'eef biyyootti dabalame utuun tortorin biyyoo keessaa fudhatee ka'e durboon maaramiis akkuma bartoonni akka namaatti awwaalani foonni ishee biyyootti utuun makamini kabajaan kaatee galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u kabajaa ulfinaa. Kanaaf maal jedhe abbaan keenya Daawit faarsaasaa 45 lakkoofsa 9 gubbaatti wati qawwoomni gisba imaanii ke mootittiin uffata warqeedhaan kuulamee uffattee mirga ilma ishee dhaabatti galanni ulfinni Waaqaaf. Mirga ilma ishee uffata warqeedhaan kuulamee uffattee mirga ilma ishee dhaabatti. Mirga maal ishee? Mirga maal ishee? Mirga ilma ishee dhaabatti jedhe. Egaan ijoollee Waaqayyo mirga ilma ishee kan dhaabatu ilma kan qabu mirga ilma ishee kan dhaabatu durboo maaramii malee hin jiru. Addunyaa isa fayyisu kan ta'e durboo maaramii malee hin jiru. Maal jedhaa Wangeela Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 27 gubbaatti Kiristoos foon uffatee addunyaa kana gubbaa deemee yeroo barsiisaa ture. Yeroo inni lallabaa ture namoonni akkas nama dhaabattanii dhaggeeffattan kana isa jala taa'anii baratu turani. Yeroo kana guyyaa tokko utuu namoonni baay'atanii baratanii haati tokko yookaan dubartiin tokko akkas jetteeni yaa Gooftaa gadameessi si baate harmati hoote eebbifamaadha inni haa gammadu jette galanni ulfinni Waaqayyo.